Barattoota kutaa torbaffaa kutaa saddeettaffaa barnoota akkaan faayidaa isiniif qabu. Tole, innis maal inni? Body mass. Body mass. Tole, barattoota kutaa torbaffaa kutaa saddeettaffaa body mass maali? Body massii maali? Maaliif nama fayyada? Egaa barnoota kutaa torbaffaa kutaa ja'affaa kutaa saddeettaffaa keessumaa kutaa saddeettaffaa sayilaffaa illee dabalee hunduma keessaniif barnoonni kun barattoota sadarkaa eessaarra jiraniif illee baay'ee barbaachisaadha. Body mass gaafa jennu baan maal bakka bu'a? Baan maal bakka bu'a? Baan maal bakka bu'a? Akkasuma oonoo maal bakka bu'a? Oon maal bakka bu'a? Daan maal bakka bu'a? Daan maal bakka bu'a? Emmiin maal bakka bu'a? Akkasuma een maal bakka bu'a? Esiin maal bakka bu'a? In body mass, this is the rule of calculating the mathematics. B is represent bracket, O means operation, the D division, M means multiplication, A addition, and the S is subtraction. Okay. Kana jechuun baan maal bakka bu'a? Bracket jalqaba irratti kan bracketii keessaa hojjenna jechuudha. On operationidha. Operation innis maal irratti? Kanneen akka gubbaa irratti mataa gubbaarraa iskeerii kanneen paaworii ofirraa qaban jechuudha. The number which contain power or exponent. Then division, M means multiplication, A addition, and the S is subtraction. Egaa kun baay'ee barnoota baay'ee barbaachisaadha. Himni herregaa tokko yoo nuuf kennamee jalqaba irratti kan nuti dura dalaguu qabnu maali? Kan biraaketii keessaati. Innis maal fayyadamnee? Seera body mass jedhu kana fayyadamnee jalqaba irratti biraaketii keessaa dalaynaa. Then operation kan jedhu paaworii ofirraa qabu dalaynaa. San booddee division hiruu kan qabu dalaynaa. Multiplication gaafa jedhu baay'isuu kan qabu dalaynaa. San booddee addition akkaataa wal duraa duubaan jiruun yookaan ida'uu dalaynaa yookiin immoo hir'isuullee ni dalaynaa jechuudha akkaataa mijatutti. Garuu seera kanneen hordofuu qaba. Seera shanan kana hordofuu qaba jechuudha. Bracket, operation, division, multiplication, addition and subtraction seera jahan kana hordofuu qaba jechuudha. Seera abbaa jahan kana hordofuu qaba. Egaa mee kanaan wal qabatee fakkeenya tokko funee haa dalaynu. Fakkeenya tokko body mass kanaa wajjin kan wal qabatu mee fakkeenya tokko isiniif haa dalagu. Egaa fakkeenya duwwaa tuqaa duwwaa takka 0.01 times negative 8 times 4 over 5 times negative 50. Kennamaan keenya kana. Egaa mee asirra dhaabbannee seera kanaan gaafa fayyadamnu dura kan fayyadamna gaafa jennu hammattuu keessaa fayyadamna jennee hammattuu keessaa yeroo fayyadamnuttis asii hammattuu keessa kan jiru 50 kunis hammattuu keessa jira. Akkasumas 8 kunis hammattuu keessa jira. Egaa kanas hammattuu keessaa gaafa baafnu hammattuu keessaa yeroo baafnutti duwwaa tuqaa duwwaa takka baay'isuu 8ti. Baay'isuu 8 kana akkuma jiru kanatti illee waliin baay'isuu hin dandeenya. Karaa biraatiin ammoo duwwaa tuqaa duwwaa takka jechuun qoftiin jechuudha. Takka jala dhibbaffaa ta'a baay'isuu. Asii kun hammattuu keessaa gaafa ba'u negatiiva 8 ta'a. Inninis if jalaa 8 takka qabaa jechuudha.
Akkasuma kanaas gaafa baay'ifnu baay'isuun akkuma jiru fudhannaa 4 5 baay'isuu negatiiva 50 akkuma jiru fudhanna jechuudha. Kana booddee yoo feene walitti illee baay'isuu dandeenya. Eega mallattoo biraakeetii ofirraa cabsinee booddee jechuudha. Hiruus fayyadamuu dandeenya jechuudha. Egaa yoo walitti baay'ifnes takka asii takka baay'isuu 8 jechuun takka baay'isuu 8 negatiiva 8 negatiivuma 8 negatiiva 8 egaa takka dhibba takka baay'isuu takkaatis dhibbuma takka ta'a. Okay. Dhibba takka ta'a. Asittuullee baay'isuun akkuma jirutti kana 4 baay'isuu negatiiva 50ti. 4 baay'isuu negatiiva 50 kana jalallee takkaa jira. Egaa 4 baay'isuu 50 ni ta'a negatiiva 200 negatiiva 200 jala 5 ta'a. Egaa kana booddee amma walitti baay'isuudhaan amma yoo baay'isuudhaa fi hiruun bakka takkaa yoo dhufe as keessatti illee hiruun hin jiru bifa firaashiniitiin kan jiru waan ta'eef yoo bakka takkaa jiraatan illee dura akkaataa mijatutti baay'isuu illee dura dalaguun yoo mijate baay'isuu dura dalaguu ni dandeenya. Garuu haammattuu keessa kan jiru dura kanuma haammattuu keessaatti raawwachuun dirqama jechuudha. Kanaaf gaamma asii waliin salphisuu hin dandeenya osoo walitti hin baay'ifne 8 kana 4f gaafa hirru 8 4f dhibballee 4f wal faana lakkoofsa wal fakkaatuuf yoo hirre jechuudha. 8 4f gaafa hiramu egaa 8 4f 2 ta'a negatiiva 2 dhibbi 4f 25 ta'a negatiiva 25 baay'isuu akkasuma 200 kana 5f cabsuu ni dandeenya. 200 5f gaafa hiramu 5 jenna dura 5 takka ga'a. Akkasuma 200 5f gaafa hirru 200 nama 5f gaafa hirru 40 egaa seenaa tole jidduudhaan dhiifama isin gaafachaa asitti 200 illee gaafa 5f hirru 200 5f gaafa hirru 40 ga'a asitti 40 jala takkaa jechuudha. Garuu maali negatiivaan jira jechuudha. Kanaaf negatiiva 40 jala takkaa jenna gaafa asii kana walitti baay'ifnu walitti baay'isuu dandeenya. Egaa negatiiva 2 baay'isuu negatiiva 40 wal qixani ta'a. Poozitiiva 80 ta'a jechuudha. Negatiiva baay'isuun negatiiva wal qixa poozitiiva nuu kenna waan ta'eef 25 baay'isuu takka 25 ta'a jechuudha. Amma egaa isaan kana wal faana lakkoofsa kana lakkoofsa wal fakkaatuufis hiruu ni dandeenya. Egaa amma asitti 80 nama 5f hiruu ni dandeenya. 80 nama 5f akkasuma 25 illee nama 5f hiruu ni dandeenya jechuudha. Okay, 80 nama 5f gaafa hirru 16 gaha. 80 nama 5f 16 gaha. 25 illee nama 5f meeqa gaha? 5 gaha jechuudha. Kanaaf amma lakkoofsi jalqaba nuu kenname kuni gaafa jalqaba dhumarratti salphifnee keenyu salphisii ja'a jajnis salphisii shallagii waan jeef dhumarratti gaafa salphifnee keenyu maal tahaa 16 jala 5 ta'a jechuudha. Akka kanatti salphatee akka kanaan kaa'uu dandeenya jechuudha. Egaa kun kana fakkaata. Mee ammas gabaabsinee gabaabaa tokko yoon isinii kan hin kennu ta'e. Okay. Gabaabsinee isa biraa tokko yoon isinii kenne fakkeenyaaf gatii jijjiiramaa armaan gadii furii yoo jedhe sirrii keessatti 3 hir'isuu 7 wal qixa 9 kan jedhu keessumaa barattoota kutaa 8ffaatiif gaaffiin akkanaa bara kamittuu taanaan ministeerri raayis hin hafu. Egaa jalqaba irratti isa kana gasirrii keessa jira malee gasirrii keessa jira. Egaa gasirrii keessa gaafa gatii yookiin gatii jijjiiramaa barbaannu 3 hir'isuu 7 wal qixa 9 yookiin jenna yookiin akkasumas 3
hir'isuu torbaa walqixa negatiiva sagalii jennee akka kanatti deemna. Egaa akka kanatti deemnee booddee dura harka bitaa jiru kanaaf irraa 3 hir'isuu torbaa walqixa asitti hir'isuuf cinaa qaba waan ta'eef ida'uu torbaa jenna. Asitti illee 9 ida'uu torbaa yookiin jennee asitti illee 3 hir'isuu torbaa ida'uu torbaa 9 ida'uu torbaa jenna. 9 ida'uu torbaa jenna. Asitti egaa kun negatiiva qaba kun immoo poozitiiva qaba waan ta'eef wal balleessa. As anuwaafuu 3 walqixa ni ta'a 9 ida'uu torbaa walqixa ni ta'a 16 gama lachuu 3 irraa asitti illee 3 irraa jechuudha. 3 ni ramaa takka qofa gaa kara biraa xaa qofaatu hafa jechuudha. Egaa akkasumallee asii 16 3 gaafa hirru hin salphatu waan ta'eef 16 jala 3 jenneetuma dhiifnaa jechuudha. 16 jala 3 jenneetuma dhaabnaa jechuudha. Egaa inni biraa gatii xaati amma kan nuti barbaadu jiru gatii jijjiiramaati jechuudha. Gatiin jijjiiramaa keenya gara tokko yeroo barbaadnu 16 jala 3 ta'a yookiin gaafa deemnu immoo asitti dhufne asii kun negatiivaaf poozitiiva waan ta'eef dhufee negatiivaaf poozitiivni kun wal balleessa. Asitti immas 9 ida'uu 9 ida'uu torbaa 3 ta'a. Even asitti kun negatiivaaf cinaa qaba waan ta'eef negatiiva 9 ida'uu torbaa jechuun karaa biraa namni tokko qarshii 9 sirraa qaba ati immoo torba yoo kenniteef qarshii 2 sirratti hafa. Kanaaf xaa kophatti hambisuudhaaf gamalachuu 3 irraa asitti illee 3 irraa xaan keenya walqixa ni ta'a 2 jala 3 ta'a jechuudha. Kanaaf bakka jijjiiramaa bakka xaa bu'ee kan nuuf mirkaneessuu danda'u al takka 16 jala 3ti 16 jala 3 al takka immoo 2 jala 3tu nuuf mirkaneessuu danda'a jechuudha. Bakka jijjiiramaa yookiin bakka xaa bu'ee kan nuuf mirkaneessuu danda'u. Egaa isa kana yaa'u ni mirkaneessinaa yoo jennellee mirkaneessuu ni dandeenya. Mee haa mirkaneessinu. 16 jala 3 fayyadamna al takka 16 jala 3 fayyadamna al takka immoo 2 jala 3 fayyadamnaa jechuudha. Bakka maalitti bakka jijjiiramaa gasirrii yookiin gatii jijjiiramaa keenyaa keessatti jechuudha. Tole asitti amma inni nuuf kenname isa kana bakka jijjiiramaatti 3 baay'isuu 2 jala 3 yookiin 16 isa duraatiin haa bakka buufnu 16 jala 3 16 jala 3 walqixa ni ta'a. 16 jala 3